Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoonni chaanala YouTube Hussein Official. Akkaataa YouTube irraa subscriberii baay'ee guyyaa xiqqoo keessatti argachuu dandeessan isin barsa viidiyoo kana keessatti jiru. Chaanala YouTube irraa subscriber hedduu haala kamiin akka argachuu dandeessan guyyaa muraasa keessatti kana argachuudhaaf daqiiqaa xiqqoo keessatti akkasumas TikTok irraa qabdanu akka jarri YouTube irratti isin hordofan jechuudha. Namoota karaa TikTok irra jiran kana gara YouTube haala kamiin akka dabarsuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Followers baay'ee TikTok irraa yoo qabaattan karaa YouTube irratti dhufee namni isin hordofuu danda'a jechuudha. Kan jechuun subscriberii baay'ee isin argamsiisuu danda'a jechuudha. YouTube irratti dhufanii subscribe isin godhanii akkasumas subscriberii baay'ee argachuu dandeessu. Viidiyoon keessan view baay'ee argata, like hedduu argata jechuudha. Viidiyoo kana keessatti haala kamiin akka isin linkii TikTokiidhaaf YouTube wal qabsiisuu dandeessan karaa sirrii ta'een bara 2026 kana keessatti karaa sirrii ta'een haala kamiin akka wal qabsiisuu dandeessan isin barsa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Isa dura namoonni chaanalii kootiif haarawaa taatan chaanalii YouTube namoonni chaanalii kootiif haarawaa taatan gaa chaanalii YouTube Hussein Official kana subscriberii kana yeroo gootan ol kajettu gubbaa kaa'uu hin dagatana. Viidiyooleen post godhu nama hundarra bira akka isin bira ga'uuf akkuma post godheen akka isin bira ga'uuf viidiyoo barnoota hedduu chaanalii koo jala argattu jechuudha. Akka isin bira ga'uuf yeroo subscribe gootan mallattoo notification itti banaa akkasumas viidiyoolee barnoota YouTube, TikTok, Facebook waan barnoota Google account wal qabate hedduu chaanalii YouTube kootti jala seenu jalaanii argattu. Jala galaa irraa baradhaas ni chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatana. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan like tuquun eegala akkasumas like tuquun hamilee guddaa namaa kenna. Isin immoo daqiiqaa akka isinitti fudhatu akkasumas waan akka isiniin tursiisu wanti inni isinirraa hir'isiin jiru like gochuun eegala. Chaanalii YouTube kanaa fi TikTok haala kamiin akka wal qabsiisuu dandeessan. Fakkeenyaaf YouTube channel rebbanattanii followers baay'ee TikTok gubbaarraa qabdu yoo ta'e linkii YouTube keessanii TikTok jala kaa'u jechuudha. Kana jechuun followers hedduu isin argamsiisa jechuudha. Haala kamiin linkii YouTube fiddanii TikTok jala keessu kanuma TikTok immoo fiddanii YouTube jala haala kamiin akka kaa'uu dandeessan isin barsiisa jechuudha. Kun subscriber baay'ee isin argamsiisa. Awwala gara TikTok gara YouTube ni sentu awwala appii YouTube irra seenuun application YouTube keessanii irra eega seentanii awwala YouTube keessanii irra seenuun YouTube home irra ni sentu profile keessan jala eega seentanii gubbaarraa tuqaa sadii ni mul'atte jechuudha. Gubbaarraa tuqaa sadan kana yeroo takkanii tuqxu tuqaa sadii eega tuqxanii share bakkeetti tuqaanii tuqxu dhuftanii mallattoo share kaa tuquudhaan gaa eega sheerii haa argattuqxanii kooppii kaayettu godha kooppii godhachuudhaan haxxanii achila keessu kooppii gahootanii bukkeedhaan ni baatu. TikTok irra eega seentanii profaayilii TikTok keessanii irra eega seentanii eessarraa keessan kaa'uu qabdanuu profaayilii TikTok jalaa jechuudha. Profaayilii TikTok jalaa gaa kan isin irraan keessan linkiin asirra dhuftanii edit bakkeetti kaa'u TikTok jalaa jechuudha. Edit kaayetta kaa'uudhaan mallattoo edit kana yeroo takkanii tuqxu sana booda eega edit tuqxanii duraan haala duraanii irraa seera haaraa baasee jira TikTok jala yeroo linkii YouTube keessanuu dura YouTube account linkii asirratti baasa hamma immoo linkii dheesni baasee jira jechuudha. Kun bio TikTok dha jechuudha. Kanaafuu linkii amma copy goone sana mallattoo linkii kana mallattoo xiyyaa tuquudhaan linkii amma fiddan sana asirranii keessoo jechuudha. Asirra fakkeenyaaf kana irraa haqee sana agarsiisu bakka kana linkiin ni jira kan YouTubeen koo garuu irraa eegaa haqxanii kaatanii irra gadi qabuudhaan paastii keessatti kaatuudhaan paastii gootu jechuudha. Sana booda save kayetti gubbaa tuqxu jechuudha. Yeroo isin save gootan linkii asirra kaa'ama duraanuu ni qaba waan ta'eef isin immoo fiddanii linkii kan keessan kan YouTube, TikTok jala kaa'uun faayidaa guddaa qaba. Sana booda duubatti deebi'uudhaan gaa linkii YouTube keessanii ajjeetti ni mul'ata jechuudha. Kun asirratti TikTok jala kaa'amee jira jechuudha. Namoonni profaayilii TikTok viidiyoo keessan laalaa yeroo TikTok jala seenan akkasuma YouTube ni argatu jechuudha. Chaanalii YouTube keessanii. Chaanalii YouTube keessanii kan namni isin hordofaa jiru barnoota YouTube akkasuma yookaan barnoota dabalataa argachuudhaaf chaanalii YouTube irra dhaqanii viidiyoo keessan laaluu yoo barbaadan asirra yeroo takka gaxxuquu bakka kana gaxxuquudhaan yeroo jarra ergattu kan haala kanaan baasa sana dhiisanii namoonni maal gochuu qabdu namoonni karaa YouTube yeroo barbaadan tuqaa sadii gubbaa tuqxu eega sana dhiiftanii tuqaa sadii gubbaa tuquudhaan open in browser bakkeetti ni jirti jechuudha. Open in browser makaa tuqxu yeroo takkaaf eega isaa tuqxanii haala kanaan gara YouTube nama sanaa isin geessaa jechuudha. Namoonni karaa TikTok irraa karaa YouTube deemuu barbaadan haala salphaa ta'een haala bareedaa kanaan ni seentu. Sana booda barnoota hedduu chaanalii YouTube jala argachuu dandeessu hankoostee kan namoota hedduu ta'e akkasuma namoonni linkii yeroo geessanii TikTok jala kaa'an haala salphaatiin haala kanaatiin karaa YouTube deemuudhaan subscribe gochuudhaan nama sana hordofuu akkasumas viidiyoolee isaa dhaggeeffachuudhaan viidiyoo keessan dhaggeeffachuudhaan subscribe isin gochuudhaan chaanala YouTube keessanii subscribe isin baay'isuu danda'a jechuudha. Akka TikTok immoo YouTube jala kaa'uudhaaf karaa YouTube Studiotiin kan inni kaa'amu jechuudha. Amma kan YouTube haala salphaa ta'een keessin haala kanaan keessan asuma naa keessin agarsiisu namoonni karaa YouTube irratti hordofaa jirtanuu TikTok kana follow gochuudhaan viidiyoo hedduu jala argattu. Jala garaa follow godhaa irraa baradhaas ni jira viidiyoo barnootaa baay'ee jala post godheen jira. Viidiyoolee hedduu jala namoonni karaa YouTubetiin dhaggeeffachaa jirtanuu TikTok kana follow gochuudhaan barnoota hedduu jala argattu. Jala galaa irraa baradhaa. Linkii TikTok immoo YouTube jala kaa'uudhaaf jechuudha. TikTok sigaa YouTube jala kaa'uun faayidaa guddaa qaba. Maaliif jettan fakkeenyaaf viidiyoo takka namni dhaggeeffachaa akkasuma viidiyoo kan keessan takka
Profaayilii keessa yoo tuqe profaayilii keessan jala mallattoo kaatuqudhaan profaayilii jala geessee olaataadhaan linkiilee sooshaal miidiyaa hedduu irraan gadee kan naqatee jedhamoonni baay'een jechuudha. Linkii ejjana kun maaliif fayidaa? Asirra yoo tuqe namni gara TikTok keessa, asirra yoo tuqe gara Facebook keessa, akkasuma YouTube'nis immoo automaatikii akkasiin TikTok'idhaa fi Facebook banattanii qabdan isin baraa sana booda akka namoonni baay'een dhaqee TikTok keessan daawwatu, Facebook keessan daawwatu isin gargaara jechuudha. Kanaafuu haala kamiin linkii sooshaal miidiyaa adda addaa YouTube jala kaa'uu dandeenya isa jedhu viidiyoo lammaffaa irratti isin barsiisa. Amma TikTok jala haala kanaan keessa linkii YouTube kaa'uu dandeessanu. Haala kanaan akka jala kaasnin jedha. Asirratti namoonni gaafii qabdan komanteetti barreessuu gaafachuu hin dagatinaa. Barnoota waa wal qabatee gaafii isin hin galle jiraate komanteetti gaafadhaa isin jecha. Akkasuma viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Namoonni karaa TikTok jirtan fooloo gochuun na hordofaa, YouTube illee sabiskaayibii gochuudhaan na hordofaa isin jedha. Barnoota dabalataa argachuuf akkaawuntii keenya sabiskaayibii gochuun na hordofaa. Galatoomaa isin